Maali nagaa miti moo addee Shittuu? Ani maqaa namaa waan hin taaneen kaasuun barbaadu. Ija kee ilaalaa si gaafadhee atis ija koo keessa ilaalaa akka tinaaf deebistuun barbaada. Yoo abbaa manaa koo keessa harki kee jira. Jettee akkasii moo eenyutu isinitti hime? Gaafa lubbuun isaa darbee sana sa'a booda gara kee dhufee ture. Gara mooraa kee seenee ture jedhameera. Isallee yaadadhu. Ganama garuu hojjettoota naa tasgabbeessuuf dhufanii turani. Dhugaa keetii? Obbo Waasihuun oolmaa guddaan irraa qaba. Beektaa ani immoo tasuma oolmaa namaan dagadhu. Ilaa adde Iskadaar. Waasee dhabuu keenyarra eenyuun akka isa dhabne baruu dhiisuun keenya nama miidha. Ajjeechaadhaan na shakkitaniitu addee Shittuu. Ijoolleen koo dhiigni abbaa isaanii akkasitti bakkeetti akka hafuun barbaadanu. Ragaadha waan jedhan hundayyuu sassaabaa jiru. Gaaficha si bira akka dhufe waan dhaga'aniif si shakkaniiru. Tarii